تهيئ نقول فويتي جاني في دنسن تامي هيئ تأمّا فوسي سوديا منتورو تامي تاني نيوتول فويسي كجيلتي تأمّا فوسي سنتانو إني فوسي سوديا من أنا في دنجاي قدا دا خوجرف قدام كل إفما فاني خنا راد إما بوجرا ماله واي إما أنا دا خفرو جرنما وإنك ورحمة الله وبركاته وردفتو تافي جالتم تولا أوروشو وكم نجا فيا جرتو بقى جراتني نجيني خنية بكم جرتني إسنارك كابونجا بكم جرتني كست اللي نجا فيا إسنت تهاتون دام سخيا يوهان جا أي بقي جاتو يه أسمانو جا أران تنجا واي مي سيناتي السلام عليكم جي ميسانين السلام عليكم جي السلام عليكم ورحمة الله جين السلام عليكم جتوني أسمانو جا أران تنا واي أو شو في قداتو مال الرجرا أو شو مال جرتي قدام خنيجا قدام تكون جتن أنا نداف ديفهم قولي نافي أنا نما نجاتي ولدت نجيوم ما كمنا garuu iddumatana anu immoo wanni takka wanni uumamu jiru waan hin argee jira waan kana ammaan tanaas amma caalaa amma arguu caalaa dura osumaan achi jiru gaafumaan sila harka isaanii jiru saniin dhagee nis dhageetiin jira garuu itti namanne waan jiru qaba itti namanne gaafas siisan haasoo keessattis numaan dhagee guyyaa tokkoo fi lama dhagee nama achumatti hin dhagee garuu obboleettiin saasanoo obboleettiin saasanoo fayyada baaneedha kanaa'u ayyee akkatti rukkubee waliin quba qabna waan ta'eef irra deebiin goonu odoo waa'ee fayyaa isaa kana osoo inni nu warra ammaan tana hin xumuranne yookaan irraa illee hin dhumne jeetii yaada garuu immoo inni fayyee jira normaala odoo fayyaa isaa tanaafuu hamdii galchuudhaaf karaa aboo tolaa kanaa wajjin walitti dhufnee akka fadhellee ta'u ijoollee tanaaf eessumata walitti nagee goonee walitti fayyifne osoo hin jehin asiin kunoo isii fi gadaatu miyyoo takka fidanii achirraa dhufan miyyoo bakka irraa fidanii isin beeku gadaalleen anaaf fidee fi naaf fileef waan joon argee isiillee inni taati jedhanii isaan lamaan irratti walii galan jechuudha. Bakka kana bakki gadaanis itti qeeqee ammas waan kana waan achi dura dhageefiin karaa poolisaa dhaqee gadaa kana barbaadee jechuu barbaadeeti waan kanaan dhagee kana duratti isin amma lafatti fixadhaa manguddummaan fixadhaachuu jirtan. dhugaadha amma tiyyaa akkasigaa dura deemtee ol baatu malee awwaan kana isaan duraan dhageechuu barbaadeeti maaliif uu shawoo obboleettiin aaneedha maaliif miyyoo tana feeteen maaliif nagee aaneedha an barbaanne mucaa kana naaf inni waliif fayyine hayyee nagee salaamataa wal bira kaayyenne akkaan fadhetoo akkaaf akka maleedhaanis waa hunda dhiisee biraa deeme wal fixanne wal jidduudhaa dhumate gadaano eessarraa fide miyyootan gadaan kun ammaan tan hayyee aanee kana jaaru jira moo diigu jira takkitti san isinis asumaan lafa naa kaaya maaliif tolaa kalata qaba dhugaa keessan isinis tolaan kalatani qabe mucaa taa'illee ulfaadha taa'eetiin jira waan isin jettan furadheetiin jira waan isinni taateettan niin godhatee isin hin taatuettan niin dhiisa irraa hin dhaabbadha hayyee dhaabbadhe bakka kanattu hayyee amma gadaan kun ogguu miyyootana mucaa kanaa fidee haadha ilmaan lamaa tana gubbatti tana fuudhuudha qabdaa warra akkasii warra akkanaa jee waan taateessan isa keessa fidee miira isaa keessa galchee aanee niin galatoonfadha sumaanuu aanee yeroo sanillee hin barbaadu naa hin taatu hin fuudhullee jeen hin fuudhu naa hin taatu hin fadhu anaa kun fuudha kanaaf waa hedduu na barbaachisa saniifuu amma sagantaa fuudhaa hin qabu fuudha kana akkamittiin fuudhaa jeeni miyyoo sanillee irratti didee jechuudha inni maaliif Hintaaneef gaa laalee arga mucaan kun ilmaan qaba ilmaan lama qaba haadha manaa kana waggaa afur caalaadha yoo ta'e wajjin jiraatan waggaa afur ni caala arraan tan akkanumatti beekaluun ilma namaa tokko wanni mudanne dhala bichaadha jettan isinilleen akkuma dhukkuba kee dhiisii lafatti adiidha namni ni dhawaa anis ni dhawaama miitee miidhamtee dhiisii khalaas jettan dhiise hayyee saamee inilleen anaasaa mahuun jechuu barbaada asumaanu maaliif inni nugaa waa hedduu kaninan godhe akkasanitti beekee guyyaa silaa jarrisan ajjechaas jeefnallee jedhanii akkasitti na guguraaranillee guyyaa meeqanarraa qabee hara saninillee warra himummaa jirtuuf na gadhiise jechuudha. Egaa eega miyyoota na fidaniifoo maali wanni ta'uu deemu maal godhamuu deema akkam ekki deemaniifoo mucaa kana isaan gama fuulduratti haramitti oofu jiranii qarretti oofu jirammoo harmoo oofu jiran jechuu barbaadeeti maaliif namni tokko ogguwaa namaa dhaabuu akkuma isin jechuu turtanii saayibni aaneedha saayiba badaadha anilleen saayiba illee hedduun qabuu ni agartanii ilaaltanii
waan silaa saahiba qabaadheenuu balaa tana hunda keessan buu nama bira dhabu kana godhe ulfaadhaadha namni xiyyaas isinuma saahibni xiyyaas isinumorraan itti haasoo jiru kanaan jaa namni bira hin jiru waan isin jettan arraafi borullee fudhachuudhaan qaba karaa isin jettanirrallee deemuudhaan qaba maaliif namni tokko beekadhu namni nama dhaabbadhu jehuun hin qabne ifumaafuu waan nama jaan hin qabu nama si jaalatuutu dhaabbadhu siin jaa niin beekaa jechuudha na jaalachuu keessanirraa mucaa dhaabbadhu harri kun sin baasu maaliif miidhama xiyyaa sin barbaadda waan ta'eef dubbiin uummata kana dheertuu erga ta'uu agartan miidhama xiyyallee akkuma gaafa miidhama isaa dubbattaniitti illee gaafa miidhama xiyyaa dubbattanii ammallee miidhama isaa miidhama xiyyallee hin barbaaddan jechuudha wanni dhaabuudhaan jettaniif akkuma anni karaa nagayaatti yaani waan kana har tokkotti fixu har tokkotti isin usilattuu har tokko dhumatte amma tagadaa tanarraa har tokkotti deebitu jechuudha ulfaadhaa galatomaan isin jechuu barbaada ammoo gadaa kana yoon niin tuqajees gadaan kuni aaneen kuni gadaarraa nafu gadaan kuni aaneerraa nafu ammaas bakka kanatti ammaas maaltu jira gadaan kun ammaas namuma isa diigu jiru aanee kana diigu jiru mucaan kun fiifuu ammallee yookaan waa ijoollummaa ta'e waa wallaala ta'e waan hedduutu irra jira isumaa'u namni tokko saahiba fi innis ni ilaala innis ni madaala an amma saahibni xiyya isinumaan isin jee garuu waan isin naan jettan hedduun hin arga irra caalaa karaa isin jettanillee yeroo takka takkallee aarina butee yoon kutellee boodarra deebi'ee itti gaabbaatumaan jira haa ta'u immoo amma keessaniin fudhachuu barbaadeeti ammarraa fudhachuu osoo hin ta'in duraanis fudhachumatti hin jira gadaa kana duuba mee hayyee akkam godhii jettamme mucaa kana akkamiin firraa godhame mucaan kun ammaan tan hayyee miyyoo ta'an fuudhee bultii aanaa itti nalaaqu jira gam tokkoon jaalala aanee fakkeessa gam tokkoon ammoo nama diinee isarraa dhorku garte nama rahimaa fi rahima jidduu fixuu miti nama rahima kana diina godhee irraa muru aanee biratti har tokkoon ammoo an sirra du'ee sirra maarree ta'e si wajji akkas ta'e si wajji kana ta'e gaafa isaan akkas godhan dhugaadha waan namni wanni wal bira jiruufu waan takka walii godhumaafi wanni wajjin jiraatuufis rabbii walirraa nama gaafata waan ta'eef bira jiraami rakkina isaa osoo agartuu anummaa mujrimni kuni kan silaa waan san godhe san rakkataa ogguun arge nama na bira dhukkubsatu yookaan na bira miidhamu jiru waan sannumaan dubbadhaa jechuudha silattuu beektaa mujrima jedhanii na yaamuu eegalanii maqaa aadiidha rakkoon qabu mujrimticha jedhanii fidan maqaasi homaa rakkoon qabu akkas jechuu barbaadeeti namni tokko nama bira jiraachuudhaaf waa waliin godha ammoo gadaa kanaan dhiisu ani khalaas gadaa kana amma eegammaas karaa kanaan deebi'e garuu ammoo inni irraan tana deebi'ee miyyoo san fidee anaatu fidee fi biyyattis wal beeyna maarreedha akkana akkasii akkanaa jee waa hedduu haasee jechuudha. Asumaanuu miyyoollee dubrummaa ni qabdaami dubrummaa qabaachuun kee haqiidhaa jaan ijoollee lama qaba ijoollee lamaan ni guddiftaami meedhaa aqliin nama kanaa aayiliin nama kanaa hangam takka mucaan kun nama ayyee ilmaan lama qabu kana gubbaadhaan bultii aaree daballee jaarraa anamma booda gadaa waan fadhiyoo balleeyses waan fadhiyoo gamaaneetiin jaares an keessaa dhaabbadhe maaliif ni beeyta akka nama tokkotti immoo gadaa hin dhiisu gadaa poolisaan duraan silaa lafa kaayesan abadan geeyseetumaan isa yoo waan kana akkuma ammaan tanaaf viidiyoo maree kallattiin deemu jiru kanatti dhiyeeyse yoo waan kana waan qabatamaadha ammas waan wal biratti illee agartanii yaada isaanillee waan dhageeysan isaanillee maal jedhan isaatu maarreen godhe poolisaan nu barbaade tanaaf fuusisuu barbaanne jedhan poolisaan barbaaduu dhiisinaan jettan dhiiseetiin jiraa miti maaliif miyyoo tana fida asumaanuu ammas hayyee miyyoo tana erga fide noo miyyoo sumeeyyaa miyyoo mandura aanee jaalachuu turte miyyoon san erga biyyarraa dhufte aanee fidee mire fidee irrattuu wal dhabanii miti namni aanee itti dirqee eega obboleettiin aanee jaalalaa manaa deemtees aanee itti naqee mushaakila kana keessa rakkoo kana keessa galchee akka aanee jeequmsi dillu kun kaka'u kagodhees gaduma kana ni agartan isinis bara aanee silaa xiyyeeffannaa guddaa ittiin qabu namni koomii itti qabu gadaadha malee aaneen maali wanni inni na godhees hin jiru hanga tokko olmiin edda baanee dhiifama walii goone dhumatee mire namni mucaa kana dogongora ittiin deemu jiru namni mucaa kana qarre ittiin deemu jiru gadaadha jechuu barbaadeeti gadaan kun yoo dubbii tana keessa hafe malee yoo dubbii tana keessa harka fudhate malee lubbuu mucaa kanalleen baraaramuudhaan teessuun jechuu barbaade saniifuu ammoo namootan egaa irra caalaan
gadaa kana mee asiinuu innis ni dhagee waan kanarraa gadaa yoo teesse taa'ii yoo taa'uu baatte immoo amma duras walgarree jirra akkuma ta'etti ammallee egaa woomaa ati silaafirraan eeytu san caalaadhaan waan biraa dabaleetiin dhufee waan kana akka ati dhiiftu si godhaa jechuu barbaadeeti innis kallattii tanaan nama argu jira takkanaati jechuu barbaadeeti obboleeyyan kiyya asumaanuu miyyoo san miyyoo dheengadda dhufte sumeeyyaa ulfa ji'aa takkaa garaa qabdii jen miyyoo sanoo eenyutu ulfeeyse miyyoon san eega isaan biraa deemte turte eega aaneen dhukkubee deemte aaneen ififuu heera ji'a takkaa fi torbaan lama caalaadha kalafaan kain ha dhukkubsate miyyoo san fuudheetii musteefaa geessee je eenyuu garaatti godhe miyyuu matanaa'u aanee waan kanallee kaasee jira gadaa gaafatee miyyoon isa kuttee miyyoon maalirra deemteennan miyyoon na dhukkubaa garaa kanaan namura jetteetiin manaa fuudhee manaa himaa geessee oguu manaa himaa geessee miyyoon ulfa ji'a takka garaa qabdinaan jedhanii jeen ulfa ji'a takkaa kanoo eenyuu miyyoo tana godhe isiniis tana isinuma adda baasa waan gadaan godhe jiruu fi ulfa miyyoo tana miyyoon tun gadaadhaan quba qabnaa ulfa ji'a takkaa bakka irraa fuute sanis miyyoon tun biyya namaa keessa jirti miyyoon tun nama ani yoon koomii biraati yoo naafi miyyoon san waldhabbii obboleettii tijaa gubbaadhaan dhufteen waldhabbii yoon qabaadhellee miyyoo sanillee rabbiin dhiifamaa godhuu fi tawaan dila kana fiddee miyyoo saniifillee dhiifama godhee ammoo nama miyyoo san ulfeeyse miyyoon tun biyya namaa keessa jirti diqaalaa namaatiin deemtee dalagachuun itti ulfaata hayyee musteefaa geessan ilmoo ji'a takkaa oguu jedhaniin eenyu ulfeeyse hin beeynu jagadaan nama ulfeeyse aanellee waan kana aanaa fi gadaalleen achirratti wal shakkanii jechuudha miyyoo kana eenyutu ulfeeyse irratti achittis dubbii wal afaan deebuu jirti yoo rabbiin mucaa kana beeksise jechuu aanaa kana rabbi haa beeksisu aanaa kanaaf du'aa godhaadha yoo hayni miyyoo san ulfi miyyoo sanii as keessaan deebi'ee gadaa fi aanellee wal afaan kaa'e hin beeynu saniifuu ulfa miyyoo sanaas obboleeyyan kiyya nama ulfeeyse barbaaduun dirqama jechuu barbaadeeti ammaaliif gaa waan isaan irra wal dhabaniin irratti wal qabanii wal mormu jiran miyyoo tana eenyu ulfeeyse miyyoon tunillee nama diqaalaa namaatiin biyya namaa tana keessa deeme miyyoon tun haadha abbaa biraa dhufte dalagataaf biyyaa baate asitti dhufte waan akkanaa uumte jazaasii rabbi haa kafaluu fi miyyoo sanillee gajjabeessaadhaati gadaa kana karaa keessaatiin gaafadha miyyoo san eenyu ulfeeyse miyyoon tun ammaa sayyee waan ilmoo tana gudhalte ilmoon tun eenyuuti booda eenyuutu miyyoo tana wajjiin dararama gadaan kuni obboleeyyan kiyyaan haasaween fixu waa'ee gadaadha wanni gadaadha nahuudha dhugaa rabbi na gaafattan saniifuu gadaa kana obboleeyso an gadaa kana yookaan qabeetiin daka gadda barsa yookaan gorsaa dhiisinaan jettanii yookaan gorsaa wallahi gadaa kana an guyyaa boruu booda dabarsuuf hilmaa dhumaati guyyaa boruu booda dhumatee jira gadaa maaliif ani gadaa bas yoo waan kun qulqullaa'uu baate hindi isu jechuudha gam tokkoon bultii nama laaqa hayyee ni ulfooytee jaanii fidansan tami hayyee ta'amma fuusisuu deeman turoo tami taan eenyutu ulfooysee qajeelche ta'amma fuusisan tanoo eenyu fuusisuu deeman aanee fidan gaayii gadaadhaa kawa jirafu gadaan kun ifumaaf aanee kanarraa dhimma ba'u jira malee waa'ee dhimma aaneedhaa kafuru jiru numaa hin qabu jechuudhaan obboleeyyan kiyyaan haasawallee dheereesse kana caalallee hin dubbadhu saniifuu dhiifamallee naa godha bakkaan itti balleeyse jechuu barbaadeeti haasoo kana keessatti kun takkanaatiin isin hin jaa yoo fudhattanis ni fudhattanii yoo fudhachuu baattanis ni dhiiftanii ani gadaa waan hin irra dabruufis hin qabu waan hin dhiisuufis hin qabu jechuudha eegaa osoo inni kanaa kun dhufe assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu rabbi aanee ifaa beeksisu rabbi mucaa kana gama fuulduratti nama yaadu isaa haa godhu asumaaniin du'aa godhaa fi rabbi mucaa kanaaf isallee mataa addaa qabuun jaa obboleeyyan kiyya assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu